السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل جاجرتو. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. Hordoftoota kiyyaa waan gaarii qabadheen dhufnee oduu gaddaa ka akkaan onnee nama cabsu fuula feesbuukii irraa arge hedduu onnee na cabsee viidiyoo irraa hojjechuuf dirqamame. Yoo argitanii sa'aatii tokko akkas yookaan sa'a lama erga gadhiifamee natti fakkaate barreeffamni suni daa'imman xixiqqoo daa'imman 5 osoo isin taphattu bineensi waraabessi nyaate jedhani waan hedduu waan akkaan onnee nama cabsu wallaahi mimmaan qabachuu dadhabe. Jismin rasuu kanaa isiniin jedha subhaanallah bara maal keessa akka jirru duraan bineensi nama nyaatu jedhani biyya keenyatti bineensi biyyuma kamittuu jechuudha. Harargee keessattuu akkuma isin argitanii viidiyoo tokkoon waraabanii bineensi Harargee keessattuu nama nyaatu namummaa hol riiqataa deema jedhani namni illee achi dhaqee daawwatee foon maal bakka itti daawwatan irratti illee qommuma namaa irraan tarkaanfatee akkas fudhata. Akkuma namaati hojii jiraata jechuudha. Harargee keessattuu bineensa bakka baay'ee namni bineensa bakka tokko malee hin sodaatani. Duraan bineensi horii maal kanneen yoo ta'e malee nama abadan hin nyaatu jedhan. Amma bakka yeroo meeqa wanti akkanaa deebi'ee subhaanallah bara dhumaa taateen beekani. Wallaahi baay'ee akkaan qalbii na cabsee baay'ee tokko daa'imman osoo taphattu ani fayyaa qaba bineensa fayyaa qabu ta'ee kawaa rakkoo qabu ta'een beeku ijoollee 5 dhaabatuma nyaatee jedhani baay'ee tokko qalbii na cabsee viidiyoo kana hojjechuu kanillee gaddana dhagame isiniin ga'uu fi isiniin jedha obboloota kiyyaa. Wallaahi garaan haadha dhalee ka maal ta'are wajjin namni nama wajjin du'uuf ilmoo ofii jala du'uuf duraan rabbi uumne malee gocha suukaneessa akkaan namni hin beekne iyyuu suukanaa'ee qalbiin nama cabdu kana haati ilmoo sanii horri ilmoo sanii irrumaa hafakaa wanti godhan hin jiru. Bineensi sunillee agasii as qabamee ajjeefamee jedhani inni ajjeefamullee odoo 10 ajjeefamee lubbuu nama takkitti hin geettu baay'ee tokko nama suukaneessaa subhaanallah. Harargee dhugaa rabbii anka dhagay bineensi naman tuqu bineensi Harargee namaa walin riiqataa deema bineensi Harargee naman tuqu jedhani. Amma bineensi nama nyaatee kana yeroo baay'ee miidiyaa kanarra taatee oduu akkanuma oduu taatee yeroo baay'ee deddeebi'ee dhagahamu jira. Gara Finfinnee sanii achillee gisee tokko daa'ima wayii nyaatee daa'ima wayiillee nyaatee hedduu dhagahama jechuun miidiyaa kanarra baay'ee tokko nama suukaneessaa wallaahi dhibamtee ol qabanii gadi hin qabne amma oduu argan amma gocha suukaneessaa kanaan reeffuma isiillee reeffa gaariin awwaalatanii wallaahi harka daa'imanii kanneen ka walitti guuranii suuraa bichaa gadhiisan viidiyoo miti. Baay'ee tokko bakka qalbiin nama cabdee qaamni yeroo sanarra ligidaa'ee saargee narra ligidaa'ee gammaa bakka wallaahi qaamni kiyya of wanti ta'uu dide baay'ee tokko na dhagame wallaahi billaahi anaa nyaatu wallaahi baruma akkamii keessa akka jiru wanti dhagaan hundi wanta suukaneessaa wanta onnee nama cabsu isiniin jedha obboloota kiyyaa. Rabbiin mana kennaan haa eeguu nuuf eenne of hin baafnu nu eenne of hin baafnu namni eegee of hin baasu namni kamuyyuu eegee of hin baasu wanti hunduu azalaa rabbi jedhaa kanarraan taa'inaa sayyoo taate malee wanti hunduu azalaa wanti hunduu rabbumarraayi. Daa'imman tanallee warra sanii kennee haala kanaan gara gubaa kanaan rabbiin isaanirraa fudhadha jedhee ganamuma isaanii katabe ammoo rabbiin du'a akka malee ilmoo ofii ta'ee warra ofii ta'ee maatii ofii ta'ee du'a akka malee rabbiin namarraa haa qabu. Du'a rabbumatu uume lubbuun tamuu du'a dhandhamuu jirti. Namni du'a tanarraa hafuun jiru garuu du'a akka malee du'a suukaneessa ka osoo namni yaadate osoo amma argama amma dhabaman karaa haala suukaneessaan
reefu madaama saniitu dhiqanii ol qabanii qaqqabanii dhiqanne haati ilmoo saniin maraatti malee namas taatee addunyaa kanarra hin jiraatin jedhu garuu maal godhanre wanta rabbi irraa dhufte baay'ee tokko gocha suukaneessaa FB gumaa qeerroo irraa jalaa arge namoonni hedduu yoo ganaa gadhiisan malee hin beeku achirra arge isatu gadhiise jechuudha. Ijoollee 5 bineensi nyaatee guyyaadhaa jedhe sa'aatii 2 geenne erga gadhiifame jechuudha obboloota kiyya. Wallahi baay'ee tokko na suukaneessee FB irra hodhadhan argitanii gumaa qeerroo jala yoo hodhadhan jechuudha. Baay'ee tokko na dhagahame baay'ee tokko na suukaneessee osoo ani achirra deemee ijoollee mana hidhaa laalaa jiru akkuma tasaa arge wallahi baay'ee bakka of qabuu dadhabee rabbiin gocha akkanaa namarraa haa qabu gocha suukaneessaa gocha wallahi gocha onneen nama cabdu kana rabbiin namarraa haa qabu ilmoo ofii maatii ofii bakka diinuma namaallee gocha akkanaa rabbiin isattiin ajajin isiniin jedha barri badee jira. Akkuma namni badee wanti dhagahamu hunduu anuma gurraaf hin tolle qofa rabbiin numa haa eegu bichaa isiniin jedha obboloota kiyya. Namu akkam bakkuma jiranitti bineensa taatee waanuma fedhe taatee rabbiin dhuma nama haa tolchu. Rabbiin xiqqaa ta'ee guddaa ta'ee kanama eegu isuma kanama mara eegu isuma rabbiin nama haa eegu dhuma kennan haa tolchu. Rabbiin wallahi du'a akkana onnee nama cabsitu tanallee rabbi namarraa qabu dhibamanii du'uun bakka tasas du'uun inuma jirti. Wanti akkanaa kun ammoo waan onnee nama madeessee idimeen fayyine wayti gara harargeetti jedhanii harargee kam akka ta'e waliin sirriitti addaan hin baafanne akkasii isiniin jedha obboloota kiyyaa. Warra sanii haa rabbiin sabrii dhuma hin qabne isaanii haa kennu gocha suukaneessaa akkaan baay'ee onnee nama cabsu. Wantoonni akkanaa kun naannoo baadiyyaa bakka karaa bosonni jiru akkanaa kanatti ta'a yoo ta'e illee jechuudha. Taani ammoo subhaanallah bineensi fayyaa hin qabne kun illee yeroo tokko ani yaadadha yeroo xiqqoo garuu hin argine jecha dhaga'ee bineensi xiqqoo akka qalbii hin qabne ta'ee hospitaalatti seenee nama nyaate nama cicciniinee kaajjeesillee hin jira jedhanii gizeen xiqqooti. Garuu bineensi nama nyaateen kun asiqee baay'ee tokko dhagahamaa jira. Rabbi nu haa eegu. Namni bineensi duraan namarraa hin eegu ta'ullee deemsa ofiillee sa'aatii ofiillee laallatu namni garuu haa ta'u na nyaata jedhee bineensa kana baay'ee irraan kaayatu. Bineensi yoo ta'e illee horima nyaata duraan yeroo dhumaati na fakkaate kun wallahi qiyaamaa wayii dhiyaattee hin beeku. Wannummaan miidiyaa kanarra dhagahamuu fi wanni lafattis akkanumatti oduun namarraa dhagahamus wannuma qalbii nama cabsu jechuudha obboloota kiyya. Bakka amma harka namichaa argitan kana luka daa'immanii harka daa'immanii ka ciccitee jira jechuudha. Ani beekaatumaan harka isaa bichaarraa gammuree achirra kaa'ee akkasii baay'ee nama dhagama baay'ee nama suukaneessaa. Rabbiin mara kennaayyuu haa eeguu isiniin jedha obboloota kiyya. Jechaa fi akkuma itti dubbatanillee nama dhiba jechuudha. Wallahi haati daa'imman sanii daa'imnitii ala naa taphataa jirti taphattee ol deebitiin eeddi yoo wanti akkanaa kun dhufu wanta sanuu keessatti wanta dafxaa jechuu wanta namni yaadan maal godhan reekaa namni hadha wanta akkanaatti raawwataa biroo wanta akkanaatti raawwataa jedhee namni yaadaan deemu rabbumarraa dhufti. Akkasii bakka jiran rabbiin bala makamuu balaa tasaa balaa hin taane rabbiin namarraa qabu isiniin jedha. Wallahi innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Gaddumatu dhagahama jechuu yeroo hundaayyuu bara keenya kana keessa waan gaddaa malee hin dhagahne isiniin jedha. Sabiyyiin maal beetti wanti godhan hin jiru. yaa ilaaha alaalami yaa mootii irra keessa amuraada kiyya beeyta kadhaa koonaa dhageessa
amman jiraadhuun beeku biyyattii duniyaa keessa yaa Allah sin jaalladha situ beeka waan keessa yaa